ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Festivali kilola. Kalte. Foota satara jechuun mura kon gogo kuni foota ifratti ilaalu manjeen malee waan sodaatee miti silooti saala gartee harkiin jira bar kasitti ka السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكرمك كش. أكم نقارة فيها الحمد لله. تربيفتو انت لماكي جورتا. أكمي. ناقي الحمد لله. والفكاتني بر. هاي لفافسني والفكاتني تشيني. وقاتي كل فكاتن. إيشينو أكو ما قرتو كناي إنما ألكني فودا أنا مو تفتفو فكات. يا دي منو ما ست سرق أبدي ملي والفكاتن سر ديم تولا. نو ديم تولا. فناشي لا فناشي أسي وفي أكسك تيجي يا بتا. أنا بفترش عن ديم تو أنت باي ذا واي قرات بيد أصل التنين ده. نبيت هذه أسر أسكوبر لفترة ديم تولا ماكين. أكسي بيفتونات ستي ما. أستي عزوز جلاوس. فلترم فيدمتو أما فلترم فيدمتو سينور. أستي عزوز. أنا أصل التنين ده ada قرات ترى باي ذا واي لفتي بتعمل تقرات ترى. لا إله. إذا أنا ماكين لكن warri tiktok irratti maatii diimtuu harkina ta'e lafatti nan eegina bataamti gurraatidha waan bareedo ko oh my gosh doctor aslitu ko barbaaddeeti miara shame na እውነት shame ነው አይ ዶክተር አባኺ ያበር Allah ይስጥልኝ ጀር ግን ጀች ነው መኩሽ ቢስ ኻዱ ጉመሰን ዱበዶ ኩራት ቢፍቱ ለምቤቱ ጀቴ ወሶን ተይናት ኢቲማ ጅራበር ኩራቲዳ ቀሎዳ ገባብዱዳ waan bareedo kan qabu baay'ee numan koobla garuu lafatti yoon argitan koobla qofa na inkaan baka kana qofa abbaan ifin beekun raadisi maki ana dubbadhume abbaan dubbachuun danda'u bara amma ani ifin beeku siin na beeka so ani siin beeka okay haye dhisi amma biiftuun akka waan biraan jenneef biiftuu akkuma siin jeesanii ni qoonjo diimtuu amni maalim maamanin bareeddi beekan haaduma bareeddu qaba diimtuu jee ummanni diimtuu tineeyaa ummat ani daal kararin kiyya akkamii bunni no makush dhuguma san itti miree akkanatti nama shawwadini soo namni si beekus ni jira baraas keessa maaliati asirratti qofa nama si beeku qofa miti kasi raawwataa jiru ani sinitti me guys am biftutti ma jira bar sinitti me wanta ka isin dhoy sula wanta ka funfunyaan kun naran jula asim murada yo naga lafatti nalta ani hima denjira itti abdeeti moole maaki funyaan ko isaw fere inda buanchi wanti unti filtera bafattarachu na dubadde dinjiran okay akasugud harka ke إنه في وشون عنده عندي أراسي بكات هاركي كي بسمع كي لا مي يسوس يعني أونجو إسينو أراسي فكات بيفتو هاركا جتامت إسينو أراسي فكات برمجتين جلاوس بيفتو وي ما كان موتوا كسيغا نكلو ميراتينس أنا بفترش أنا مني هنا بحرصنا ميرا كيسا ننقلش بيفتو ميرا كيسا ننقلش أنانتو مالتو سنتاني ماكي
Ani naantoo isa waa'ee kiyyarraa na seenaa ani qulqulluu. Kanaafuu mana nuyi miti miidiyaa guutuu nu beeku malaas kun ariinu jiru. Yaa dhuguma jirtu dubbataa jira. Wallahi ani kan fedhu wallahi namni yoo bakka naantoo ለነገሩ የማያውቅ አይገምት akkuma jedhamu sanitti yaa'ee taatee homaati miti. Kahimbeen akkuma fedhetti fudhataa soo biraa kunnu. Sargii jiraan deemtu? No. Ati jirtu miti Kaayiroo? Yaan Kaayiroo haala jira. Jiraadhuun deemu maaliin godha? Maaliif? Affeeramtee jirtaan saa? Anchi akka ajaa'ibatti affeeramne isaan qofaan sun ta'e mucaan bira feemas abar tiktook irratti. Yaa feemas isaan hin beekaa. Garuu anni beektaa mi'a. Mucaa tokko nagarre gaayis mucaa Iroopi jiran saa piroosesa gisee hedduu Kaanaadaan akkasii jira. Ameerikaa akkanatti deemtanii akkanaa abdii muratinaa jabaadhaa hajee sagalee isinii ta'u boru sargisaati. Maaliif isin dabara isinii hime boru sargisaati gaayis. Nam stiil miidiyaa irratti namni yaamamaa jira inkwaan keessaan miti. Yaa akkasii. Yaa kuna Oromoon hundi qofa qabdi boru namni hundi sargiin jaaladhu bika akka wakabaa kana hin jaaladhu kan sargii isaa hin dhaqa boru namni feemas hundi hin dhaqa. Saladdiin akkasii jechuudha. Nama nagaa tokko argitanii asirran abdii namaa kanna achirraan immoo waa'ee akkasii piroosesa nama dubbata. Na akkasii boru. Asumaanuu affeeramtanii jirtanii jechaa jirtare. Warroonni biyya Kaayiroo haala jira malee silaaniin deema ture. Nagarraa warri nagarree ijoolleen keessaa na baristutan wala garra guyyu boru sargii hin dhufnaa wala garraa hin taphannaa nama nagar. Wayne namni dhibbisaati kana asirra jiran kun sargiidha jechaan dhufanii maakumaa jecha kun argitu ka warri Kaayiroo jiru ayi sagalee nuuf tahaa turaniya anna biifa naaf nyaatte na nyaadha ganas na nyaadha jira na nyaadha nyaadhes. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta nagaa keetii? Nagaa. Maakii yeroo baay'eedhaa si bira seenuudha carraan arganne alhamdulillah har'ammoo si biratti carraan arganne. Baga seente akkam? Nagaa koodha galatasaa. Atillee warra Jimmaa taatillee warra Sinqoomadoo warra ittiin boonuudhaatillee baga jiraatti har'a geessin siin jedha. Warra Jimmaa? Maal jettee dhageenya? Nutillee warra Jimmaatiin nutillee warra hariiroo tokko wal jaallatu rabbii wajjin umurii nu adeeressu siin jedha. Oo ijoollee Jimmaa jedhe? Okay hayyee. Ishi wallahi yeroo baay'ee nan dhufaa mana kee kana nan seena jedhee carraallee nan argadha jedhee yaadeen dadhabee har'a immoo rabbiin na milkeesse akkuma carraatti illee. Ayyee baga milkooyte inni mootu. Ayyaa manu wallistamoo akkamii? Ani moo? Makii koosii weellisuudhaaf immoo na eegama. Sirba sii weellisuudhaaf immoo danda'een beeku waan ta'eef. Taalentii maaliif qabda? Guyyaa sagantaa biraatti walaloo bareedaa guyyaa tokko sagantaan alaatti isa guyyaa sanatti walaloo miidhagaa isaa sii barreessee nufa. Sii qopheessee qindeessee jechuudha. Galatoomaayee. Kanaaf illee akka fuunna guddistanus nama barbaada. Ani immoo yaada tokkoon qaballee atillee akkasuma fi musa Oromoo keessa isa tokkodha.
waan duubatti deebi'uutu hin taane waanuma beekamaa tokko akka nu deeggartullee sagalee akka nu taatullee wal biraa qabna daa'imman haadhaaf abbaan qabne tokko irratti illee deeggarsa goone waan jirruufi deeggarsa kana irratti namoota baay'ee hirmaatee ture mana Mubaarak Musammaa irratti illee viidiyoolee akkuma sanallee warroota gargaarsa kana godhaa jirullee akkuma sanallee viidiyoo isaallee hojjedhee geesseettiin ga'an jira. Daa'ima sassabii jechuudha waggaa 12 gadi kan haadhaaf abbaan irraa du'an jechuudha. Akka tasaa ta'anii. Inshallah irratti mandaqoo dandeessaa yoo mana jara. Inshallah. Kan immoo sirratti kan immoo waan biraatu hin taane kan sirratti eegu maakii Oroo jedhee Oromiyaa nama bakka buutee Misoota Oromoo keessa haadha kan kee kan taanu nama waggaa 80 kan jira irratti qorqorroo luukii 20 namni tokko karoorfatee jira. Misoota kee keessaa luukii 20 tunaa gargaarsiste luukii 40 akkana irratti ijaaru abdii godheen jira. Kanaaf otoo kana immoo na deeggartee natti tola ture. Inshallah mee hayyee inshallah waa hundaafuu bareeda yaada waan bareedaadha. Inshallah anis abdiin qaba. Tole. Abdiin qaballee kanallee keessaan nan xumurade yaada si biraa abdiin qaba rabbi wajjin. Inshallah. Tole ulfaadhu galatuma. Faamiliin keellee akka fooloo na godhan yeroo tokko biifamaa. Yaama qafataa jechuuf seennee am sorry gisee biraatti wanti hundi okay guys tokko gisee bitnee tokkotti dabartan barrakko.